kabajamtootaa fi hordoftoota mana sagantaa ibsaa abbaa jaalalatti argamtan har'a kabajamaa fi jaalatamaa keenya akkasuma immoo tiktaatara Oromoo guddaa akka Oromiyaatti jiru keessaa tokko nuti argama abbaa qabeenyaa Mansuur Jamal jechuudha. Har'a Mansuuriin gaa wordii kanaan fayyadamin please. Tan jiruu magaalatiin dadhamteen beene ta baadiyyaa jiraattu. Baadiyyaa isaa baadiyyaa Oromiyaa keessaa. Yaa tani reefu jechuun Mansuuriin taatu billaalee akkasii sana Mansuuritti osoo jiraattillee hin kanninu akkasii ol hin seenin. Immoo keessaa ijoollee Roozii, Amaanaa, akkasuma immoo Jaamuu, akkasuma immoo Zamzamiin warri ol seentanii dubbisuu dandeessanii kooyina 500 kalitanii fi seentanii dubbisuu dandeessan. Warra isinii ta'e keessa isaanan kana keessa isinii ta'e jechuudha. Janaajanuu dandeessan. Sagantaan ta'e kallattiin eessuma deemna amma Faaxee baadiyyaa jechuudha. Faaxee baadiyyaa akkam jettanii barreessitanii yoo jiraatan Mansuur kiyya jettanii barreessitan. Komantii ajala Mansuur kiyya jettanii. Isin ol harkisa Mansuur kiyya nama dura jee barreesse olin harkisa. Mansuur kiyya jee namni barreesse. Eenyu dura barreesse? Ifaa jiru. Okay. Ifaa jiru. Ifa. Baadiyyaa kamtu qilleensa baadiyyaa. Shakke wallahi. Ifa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi. Ala, endaga. Video banat. Jirtani. Jira wallahi alhamdulillah. Mansuur tawali dibatu tabu mire dalan gari khabijot tuqway dibatu jirabar. Maal filter jira dibata maali barbaada TikTok ni barbaadu bar. Manti badu. Aye. Makan kainu. Iftu esa jirat. Chalanko mashallah baadiya. Screen ni kayak cabe? Screen ni malinne. Mana kan ando bener coba kantor bank kan mana makan ando tembe itu. Ya rajin saja deh more. Ama kayak bakal mereka forte. Astagfirullah. Apa mereka? Gurra takatakatis lakai. Yo gurra bakalam ora tis lama. Gurra bakalama. Kunyan. Bagaimana? Nyara. Bakarapi nuregata brampe. Saya ini nanti masih jadi. Tanaman nanti gak ada malah. Aye. Mansuur nani funyan urat itu baadiyan jamu. Di koshin Nanti Korea nuran naba. Itu sih urat. Nani funyan urat baadiyan jam. Erumte tanah tu. Gitar tahu sano. Kau me? Erumte time ni aja ti. Yani Mansuur isway jual dah. Ararge tanasi kablu sitire istiwam berbadu kawan. Nah, yo so Mansuur tikata jai mama makhluk mai mama lah ini nisna mutada. Oke, nama kunta tu dia kat erumte sinjebal. Erumente mer malada boleh sitanan na futa jinsi tahu banan na kuta. Ulaga tu yang nama Jetta gilti. Malu jetta. Malu jetta. Extension ni bayat. Nasi magala. Oke, minda no jetta chuda. Gin alto come bakkina agarsiisi. Ati abadi yan fakkaattu.
bakkeetum. Akkatti mobaayila kaameeraa qabii guddisiin barsiise. Karaa bakkee laayita guddaan arge bakkee keessatti. Biyya akkanaa keessatti. Ifaan ni jira ree. No. Jira biyya keessan kun. Calanqoo ifaan ni jira. Calanqoo jechuun beektan isin calanqoo. Nan beeka waan calanqoo nan beeka calanqoo magaaladha. Ayyi magaalaa irraa qabu ree. Mee nu barsiise. Nu agarsiisi bakkee nu agarsiisi. No, she's not there. Biyya arabaa jirti. Deebi. Halkanii. Halkan walakkaa deebi banatti. Mansuur manni kun mana uffata aadaati. Ijoollee yoo sitti fahamtee uffata aadaa uffattee sitti dhufte ani beeku akkuma. Iftuu baay'ee gaariidha. Carraa shillimaataan kennaa fi hojjettuu mootummaati. Mootummaa biyya ishee gargaaraa jirti. Hojiirra jirti. Kanaaf jennaan akkaawuntii keenyatti nigdi baankii qabdaa? Yaaboo rabbi ni tokko siyaa sirreessu. Itti mi'aali akkaawuntii ta'e. Neetworkiin koon nu didaa jira. Yes, okay. Kuma tokko. Suudii jirtiin jedhanii. Soba wallaahi. Meenaa mirkaneessa. Baay'ee maaltu nama dhibee miti. Mirga qaba waan fedhe godhuu fi inaafina Oromoo. Haala rakkin ta'u suurii jiraannaan immaan ta'u hin ta'u malee. Duuba akkaawuntii jirtu bakki jira jechuun haala namni beeka namni abbara nama hin beeku kalaas. Suurii jirtaas. Anarra yoo na beekan. Dhaggeeffadhu Mansuur anarra na beekan isaan. Abbaarra kan nama beeku butaa fi qorichaa jaawarra fe'ina. Yaani haati nu bakka kanaan mee akkaawuntii ta'e nutti hime lakkoofsa kee ammas irratti dawwalla. Ayyee dhaabbadhu. Iskurees. Biyya idduun dawwalata akkatti barba. Mansuur nu beekaa. Ergaa ta'an nu baasisa. Dhaabbatu gaaniin baasare. Ibsaa hin taane anis nan shakke biyya keessa waan jirtu natti hin fakkaattu. No, watachi? Taaptaan godhaa jiran taaptaan godhaa. Sitti xiqqaatte Mansuur. Shamara babbareedduu tana keessaa nama biraa hawwitaami. Shoo. Akkamne? Jaalala fagoon fedhu. Warra. Si jiraata Madiina. Dubaay. Gaaffii koo fiteen jira. Okay, Madiina. Angaafi biyyatti deebi'aa gurguraa fi malee waan as keessan kaadha warra gabaati yaa qabaatte. Ayyamtoota hordoftoota sagantaa uuda jaalarratti argamta. Sagarra gaa kabajamoo fi jaallatamoo Mansuur Jamaal abbaa qabeenya akkasuma immoo tiktaatara Oromoo fi Itoophiyaawi guddaa miliyoona nutti argamaa isaafis kabajaa maltuu godhaanii Mansuur jechuun kometti jalatti katabaa. Warroota as keessatti argaman kanneen Roozii, Amaanaa, Jamuu, Zamzam, Mansuur akkeessa wali qabatee taa'u jiru. Mansuur biraa gabbuufannee dubbisuu barbaadu. Tan 500 irratti darbitanii seentanii dubbisuu dandeessanii dhaamsa keenya akkasuma immoo madduunis keessatti ramadamuu deemti. Madduun uffata aadaa shawaatiin shaashambaa jettee jirti. Madduu ka'iiti uffata aadaa shawaa kanaan akkatti asoo deebii asumaan immoo sagantaa aatis wallistuudhaa naan jettee jirta. Sirba keessan afaan nu jeeyin if beeksisin dhaamsa keenya. Deemuun fedhu dhugaa kilaasiin xiqqishoo waan taateef. Ol ka'e gaa uffanni mul'atu qaba nuti. Manni kun sagantaa uffata aadaa kabajaa qabaaf waan ta'eef. Akkatti uffata aadaatiin afamtee hin ciisin. Okay.
شوا إلى أفت أعداء علماء يا alright سلارة أوكي غلطهم خرابين لا كاي تيجي أيشو جاي أيشي تبغى خيسان جاي Isuma kaleessa moo? Rabbi deeqaa lama qabdu. Haaya. Gootatu lammii isaatii falmee awwaala digee baasee galmee itti hammatuus roorroon diinaa yoo marga kenneef kutataan niiraa gootatu lammii isaatii falmee yaabbadhu farda boora gootatu lammii isaatii falmee agalu dirree walisoo gootatu lammii isaatii falmee qoomatu waliin boona gootatu lammii isaatii falmee siillelli fadhaa hanisoo booboo kiise bunni garmaamee. إيراد ابن منصور خرم الدركة بالإبنين سندقة سفنا ساقا ستين وتنامنا ورقل شنوغا منصور آني بعد ينجرا يادا جو والكبتيتي نمان عايزين يبسو أصلا منصور نسوا أول مرة بربادا سكنتا وفتا عادات الكوب إسجر أكا أرغتي على در فخانة يشودا سنبتا قدا خانا رتي باين عن سلاودو ورّي بيجان عير ماتين فدا وفتا عدار أو فرق درسي سورة تربية وفمو قسم كتانين قب إساد هما كتاب إتانتو أرسيتا شواتا بالتا قسم تربانين تيك توكي خنا رتوان برات نورمو والناتو را خارا خنا والشمسيتي والجارتي وفيسسوت روايا جاتوران يادا خنا بكسيني خنا رتو جاجرا أسرة توان جو قبات سچمان دوبچو دندس بايه غاري دا سبيشالي سبني أورومو آدا سابري uffata aadaa biyya saabaree uffata aadaa saba saabaree akkana miidiyaa irratti dhufuun amma ani kun Finfinneen jira. Finfinnee keessatti uffanni aadaa manni uffanni aadaa iddoo baay'ee jira. Amma immoo irreechi dhufaa jira. Irreechi kana irrattis immoo namni baay'een irreeffachuudhaaf uffata aadaa uffatee deema. Ani irreecha aadaa Oromoo kabaja Oromootti gatiin fudhadhuuf Oromoon Oromummaa isaa baay'ina isaa humna isaa agarsiifachuu kan qabu aadaa isaa gaafa kabajuudha. Aadaa namaa ituun xiqqeessin aadaa sana biraas kabajee aadaa isaas kabajatee uffata isaa bareedaa sanaan akka inni ba'ee of mul'isuu qabu. Ati immoo sagantaa kana qopheessiteetta. Sagantaa sana irratti immoo anis yoona affeerte ta'ee dhufee ispeeshaalii warreen biyya keessaa dorgomanu jiraannaan jaraaf gift kennuun nan danda'a. Gift coinii miti ani coinii tasa nama kennuun fedhu sorry to say that garuu farankaa biyya Itoophiyaa keessa warra jiran taanaan badhaasa kennuuf nan danda'a. Warra dorgomanii darbaniif warra aadaa jiraatiin proud ta'aniif biyya ormaa jiraatanii uffata aadaa jiraa bareechatanii warreen uffatanuufis akkuma kana isa jaraafoo ta'uu dhabaatellee armee jiraatii obbolaa jiraatiif akkaawuntii jiraarratti Galato. Transfer gochuu nan danda'a. Galato. Jabeeffata akkuma Mansuur jee aadaa teessan hin boonu Mansuur hin boonuu jaamta. Oromummaan boonu Mansuur hin boonuu jaamti. Wanni inni asirratti amma wanni jiru yaadni isaa isinii galee jira. Yoo aadaa teessan hin boonta anaan boontanii ani isin shallamuu danda'a. Warroota aadaa ofiitiin booneen tokkoffaa baan haga biyya isaanii keessatti biyya jirtu keessatti giifti uffatuma isaan illee taatu. Uffatuma aadaatti illee ijoolleen hedduun kireeffattee dhufti. Ijoolleen hedduun asirratti waa hedduun argaa jira waan ta'eef galatoome ansi afeereetiin jiraadha gama kiyyaanii. Viidiyoon dalagamtee jirti. Viidiyoo san mara duwit godhaa guyyaa sanbata guddaa alaada asitti wal agarraan dhaamsa kiyyaa akka argetti guyyaatti anu immoo akka shawaggoona asumaan shaashambaa waliin jennaan Mansuurinis galatuun jechuu barbaada. Dhugaan jirtu kana gaa Oromummaan boonuun Mansuurin boonuun Mansuuriif jiraachuun Mansuurin ol qabuuni uffata ofii kana laal. Mansuur ani aadan tiyya maalummaa kiyya ibsitii irratti yoon baase humaanan qocca'u yaada ja'uuni kana isinii gumaachee jira. Jabaa keenya jabeeffannu waggaa kuma nu jiraadhu sinjaa galatoon. Okay. Ani beektaa kanaan dura uummanni Oromoo walitti qabamee aadaa isaa afaan isaa gaafa haasa'ee jedhu hin beektaa Finfinnee keessatti ispeeshaalii hacuuccaa guddaan nurra ture. Amma waaqaaf galatu bakka feenetti afaan keenya haasofna. Waajjira mootummaa dhaqnee afaan Oromootiin nu haasofsiisu. Ani siyaasa haasa'an jiru amma yeroo ammaa garuu Oromummaan
ummanni Oromoo Oromummaa isaatiin proud ta'e iddoo fedhetti akka barbaade haasa'uu yeroo danda'u yeroo sana keessa jirra amma. Ni beektaa of course Oromoon waa baay'ee barbaada waa baay'ee gaaffii baay'ee qaba sun akkuma jiruun ta'e garuu amma waajjira mootummaa yeroo naqu akkan Oromoo ta'e sabni hundi gatii beekuuf tasa afaan Amaaraatiin natti haasa'an. Kun tuffii miti by the way. Afaan Amaaraas, afaan Tigree, afaan biraa tuffachuutu hin ta'in ofiin proud ta'uudha. Kun immoo kabaja guddaadha. Amma waajjira mootummaa warra aangoorra jiran warra ittaanaa jira gaafa dhattee waajjira jira keessa seentee jettu afaan Oromootiin sitti haasa'u. Of course namni hundiyyuu afaan Amaaraatiin haasa'a jalqaba. Amma nama hin beekne afaan Oromoon ittiin haasa'u afaan Amaaraatiin itti haasa'a. Afaan Oromoon itti deebisu jarri garuu Oromoo akkan ta'e gatiin beekanuuf. Kanaaf jennaan Oromummaadhaan proud ta'uun aadaa uffata keetiitiin proud ta'uun Oromummaa kee jaallachuun dur zabana biraa dabana durii gaafa Oromummaa kee jaallattu Oromoo gaafa jettu yaada biraatti jedhamtee rakkina biraa dhufa. Amma gin Oromummaa kee jaallachuun kabaja keeti. Mootummaanis si kabaja, namnis si kabaja. Amma gaafa dhattee kan koo qofa sabni biyyatti keessa jirtu ana qofa gaafa jettu rakkina kan fiddu. Saba biraas kabajdee saba keetiin immoo proud taate aadaa keetiin boontee afaan kee immoo akka barbaadde iddoo dandeessetti iddoo haasa'amuu qabutti haasa'uun amma yeroo ammaa isa shallamsiisa iyyuu malee namni waa sitti haasa'u hin jiru. Ani wanti guddaan irra deebi'ee kana haasa'u waajjira mootummaa gaafa naqu warra eegdota nama sakatta'anu jalqabanii afaan Oromoo sitti haasa'u baay'inaan. Of course ijoolleen keenya iddoo baay'ee jiru yeroo ammaa sana jechuun waan gaariidha waan gammachuudhaanaaf baay'een itti gammada kanaaf. Fuulduratti immoo wanti baay'een wanti sirraa hin jiraataa inuma sirraa. Kanaaf jennaan sagantaa kee gaafa sanarratti nan dhufa warra hirmaataniif ispeeshaalii immoo kiraadhaan warreen fidanis biyyuma sana akka jarri waan jarri kireeffatan sana kaffaltii akka kaffaluuf gochuu nan danda'a. Umaa rakkina qabu. Onlaayinis kaffaluuf nan danda'a. Dubaayis ta'uu akkaawuntii namni hin qabne hin jiru. Biyya alaattis kennuu hin dandeenya rakkoon qabu. Rakkoon qabu galatoon dhugaa. Jaajuma Mansuur Jawu saniin tumsuu barbaada. Wanni gaama guutumaan guututti inni jaa jiru dhugaa naannoo barbaada. Nama keenyatu afaan keenya miidhaa jira. Numaattu ifirratti dhaabbatu jira. Akkamitti yoo jettanii bakka hoggo karaa magaalaa kanatti ol baane guddisee akka waan Amaariffaan malee Oromiffaan waa bitachuu hin dandeenye takkatti saabamaa turu. Yoo atummaan kan beeknettu afaan Oromootiin dubbatte akkas jalaa dubbatu Mansuur ragaa nu jira. Wanni itti beekuu qabdu. Yoo atummaan dirqiin kan beeknettu afaan Oromoon dubbatte inni Amaariffaan siin deebisa afaan Oromootiin mokkoraa sii deebisa waan ta'eef. Kanaaf maal godhuu qabna? Karaa aartiitiinis waa maraanis afaanuma keenya san jalaanee waan roota afaan keenyan aartist dalagaa jiran muuziqaas diraamas isaan cimsuu qabnaa afaan keenya kan itti guddatu karaa kanaani malee nuti if qaqqabnee if tuffanneeti miti biiroo mootummaa